Oduu teenya jalqabaatiin ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa galaana diimaa dhiyootti ni deebifannaa jechuun dhaadatan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 118ffaa kabajamaa jiru irratti argamuun haasawa ciccimoo taasisaniiru. Waa'ee diinota Itoophiyaa isa jedhanis bal'inaan kaasaniiru ni dhageessu. Oduu biraatiin murni TPLF duraanii waliigaltee Pretoria akka tooftaa dandamannaatti itti fayyadame ammas waraanaaf qophaa'aa jira jedhan Dr. Aragaawii Barihee. Gama biraatiin uummata Tigraay irratti duguuggaa sanyii kan raawwatan Eertiraa waliin ta'uun lola guddaadhaaf qophaa'aa jiraachuu gaazexaa biyyattii gubbaatti namni siyaasaa Tigraay kun dubbataniiru. Gaazexaa biyyattii bariisaa gubbaatti yeroo jalqabaatiif waa'een duguuggaa sanyii Tigraay barreeffameera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Oromoo irratti waraana labsuudhaa fi dhugaa Oromoo dhoksuudhaan kan beekamu DW biyyarraa akka hin gabaafne dhorkamuun dhagahame. Haaluma kanaan gaazexeessitoonni raadiyoo Jarmanii Itoophiyaarraa tasuma gabaasa tokkollee hojjechuu hin qabanii jedhame. Gabaasaalee sobaa raadiyoo kanaatiif ugguramuu isaa gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin artisti Lijii Yaareet waggaa tokko osoo hin caalle yeroo lammaffaatiif hidhamuun dhagahame. Oduudhuma wal qabateen hundeessitoota Sinodoosii Oromiyaa keessaa tokko kan ta'an Abuna Gabriel bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatiin hidhaman. Hidhamuun abbaa kanaas marsaa lammaffaatiif dhagahame. Lamaanuu isin biraan geenya. Oduu itti aanuun Ameerikaa dabalatee biyyoonni 20 Somaaliilaandiif beekamtii kennuuf qophaa'aa jiru jedhame. Waggaa lama dura Itoophiyaa waliigaltee mo'uu mallatteessuudhaan ija addunyaa kan seente Somaaliilaandiif oduun gammachiisaan dhagahameera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa galaana diimaa dhiyootti ni deebifannaa jechuun dhaadatan. Ajajaa waraana biyyattii kun kana kan dubbatan guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 118ffaa arra kabajamaa oole irratti ture. Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 118ffaan mata duree biyya hin tuqamne raayyaa hin sodaanne jedhuun kabajamaa jira. Kabaja ayyaanichaa irratti Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humnoota waraanaa biyyattii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, ministeerri ittisaa biyyattii Injiinar Aayishaa Muhammad, qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa akkasumas ammoo hooggantoonni olaanoon mootummaaf keessummoonni biroo bakka argamanitti akka kabajamaa jiru miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Sagantaa sanarratti argamuun haasaa kan taasisan ajajaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa raayyaa ittisa biyyaa ol ka'iinsa biyyaa utubu ijaaruun misooma biyyaa tumsaa jirraa jedhan. Akeekni kabaja guyyaa raayyaa ittisa biyyaatii fi qaamolee nageenyaa birmadummaa biyyaa kabachiisan yaadachuudhaaf jajjabeessuuf kan yaadame ta'uus ibsan. Fiild Maarshaal hidha haaromsaa milkeessuu dabalatee raayyaa ittisa biyyaa misooma tiksuun birmadummaa biyyaa kabachiisu ijaaruun qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Gama biraatiin nageenya misoomaaf abbummaa buufata galaanaa ni milkeessinaa jechuun dhaadatan. Ajajaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Ajajaa waraana biyyattii kun diinonni keenya biyyi teenya wal dhibdee keessoo irratti xiyyeeffattee jaarraa hedduu fiyyummaaf duubatti hafummaa keessa akka turtu shira guddaa xaxaa turaniiru jedhan. Ta'us garuu gootummaa waraana keenyaatiif hooggansa bilchaataatiin shirri diinotaa kun fashaleeraa jedhan. Itoophiyaan walabummaaf abbaa biyyummaa ishee dhalootaa dhalootatti mirkaneessuuf wareegama hedduu kaffaluun haala amma irra jirtu irra ga'uu kan ibsan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dhaloonni kun galmoota ga'aa misoomaaf itti fayyadama buufata galaanaa kanneenis gaafilee dhaloota kanaa ta'an galmaan ni ga'aas jedhaniiru. Waggoota 30 darbaniif rafnee turre kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa amma garuu akka biyyaattiif sabaatti dammaqneerra jechuun gaafii jiraachuu biyya keenya nagaa misoomaaf faayidaa buufata galaanaa galmaan ni geenyaas jedhan. Dabaluudhaan raayyaa ittisa biyyaa keenya cimsuun nagaa fi abbummaa buufata galaanaa mirkaneessuudhaaf haala gaarii keessatti argamnaas jedhan ajajaa waraana biyyattii. Ajajaa waraana biyyattii kana kan dubbatan wayita dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti muddamni hammaatettidha. Oduu biraatiin
Murni TPLF duraanii waliigaltee Pretoria akka tooftaa dandamannaatti itti fayyadamee ammas waraanaaf qophaa'aa jira jedhan Dr. Aragawi Barihe. Gama biraatiin uummata Tigraay irratti duguuggaa sanyii kan raawwatan Eertiraa waliin ta'uun TPLF lolaaf qophaa'aa jirtis jechuun gaazexaa biyyattii gubbaatti waa'ee duguuggaa sanyii Tigraay kaasan Dr. Aragawiin. Dr. Aragawi Barihe kana kan dubbatan wayyaaneen tibbana waraanaaf qophaa'aa akka jirtuuf loltoota hedduu agarsiisaa dhufuu hordofeeti. Haaluma kanaan addi bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF duraanii waliigaltee Pretoria dhugaatti nagaa buusuudhaaf otoo hin taane tooftaa ittiin dandamatu taasifatee itti fayyadamaa jira jechuun dura ta'aan paartii Dimokiraatawaa Tigraay Dr. Aragawi Barihe beeksisaniiru. Dr. Aragawiin gara fuula duraattis balaan TPLF hin dhufu kan uummata Tigraay qofa otoo hin taane kan uummata Itoophiyaa hundaatis jedhan. Dura taa'ichi ibsa roobii dabre gaazexaa bariisaatiif laataniin murnichi waliigaltee Pretoria tasuma nagaa buusuuf otoo hin taane tooftaa itti dandamatu godhatee itti fayyadamaa tureera jechuun amma daandii biraa kan hin taane eegaluu ibsan. Tooftaa kanaanis mo'amuu waliigalaarra ga'ee ture of oolchuun olola tokkummaa biyyaa diigu hafarsuu itti fufeera jedhan TPLF baanu. Kanaafis paartiileen siyaasaatii fi humnoonni tokkummaa biyyaaf hojjetan hundi waliin ta'uun murnicha dura dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiyeessan namni Tigraay irraa ta'anii fi TPLF mormuun beekaman. Akka ibsa isaaniitti Dr. Aragawiin TPLF jijjiirama jijjiirama fudhachuu diduun Tigraayitti baqatee ilaalcha biyya diiguu qabate milkeeffachuuf ololaawwan garaagaraa hafarsaa tureera jedhan. Raayyaa ittisa biyyaa irrattis waraana banee haga waliigalteen Pretoria gaggeeffamuutti akka waraanni naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamu taasisaniiru jedhan. Kaayyoon TPLF duraanii nagaa uummata Tigraay fiduu utuu hin taane kaayyoo tokkummaa biyyaa diiguutii kan jedhan Dr. Aragawiin ammas waliigaltee Pretooriaatiin booda olola hin taane hafarsuudhaan heeraaf seera biyyattii cabsee loltoota biraa qopheeffachaa jira jedhan. Namni Tigraay irraa ta'an kun waa'ee Tigraayitti lolaaf qophii jiru yoo ibsan baay'ee kan nama ajaa'ibu. Yeroo jalqabaatiif gabaasni miidiyaa mootummaa gaazexaa kana gubbaatti ba'ee duguuggaan sanyii Tigraay keessatti raawwatamuu kan mirkaneessu ture. Kanaanis gaazexaan bariisaa haala hin baratamneen dubbii Aragaawii osoo omaa irraa hin murin akkanaan kaaye. TPLF ammatti humnoota Eertiraa kaleessa duguuggaa sanyii Tigraay irratti raawwatan jedhee himachaa ture waliin qindoomina yookaan tsamdoo jedhamu uummatee socho'aa jira jedha Aragawiin. Dubbiin kun Aragawi Barihe irraa ba'uus miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa yeroo baay'ee duguuggaa sanyii Tigraay waan jedhamu tasuma fuula isaanii gubbaatti maxxansuun hin beekaman. Amma garuu Eertiraan duguuggaa sanyii raawwachaa turu TPLF himachaa tureera. Ofumaaf deebi'ee immoo TPLF qaama sana waliin yookaan qaama duguuggaa sanyii raawwachaa ture waliin hiriyyoomeera jechuun Bariheen dubbataniiru jedha gaazexaan bariisa. Dr. Aragawiin ibsa gaazexaa kanaaf kennaniin qindoominni uumamaa jirus humna mootummaa dura dhaabbachuun akka hin dandeenye hubachuu isaanii akka agarsiisu kaasanii haala kanaan waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qabatee yoo babal'ate yookaan walitti dhufeenyi jarreen kanaa yoo babal'ate balaa tokkummaa biyyaa ni ta'a jechuun ibsan. Oduu biraatiin Oromoo irratti waraana labsuu fi dhugaa Oromoo dhoksuudhaan kan beekamu DW biyyarraa akka hin gabaafne dhorkamuun dhagame. Haaluma kanaan gaazexeessitoonni raadiyoo Jarmanii Itoophiyaa irraa tasuma gabaasuu hin danda'anii jedhame. Yeroo dheeraaf Baahirdaar irraa maqaa Oromoo balleessuudhaan kan beekamu raadiyoon warra Jarman faallaa dantaa biyyattii dhaabbateera jedhamuun uggurameera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoonni Dooche Weleedhaaf kutaalee adda addaa biyyattii irraa gabaasa dhiyeessan yeroodhaaf akka addaan kutan buufaticha hubachiiseera jedhame. Dhimma kana irratti deebisaa kan laate Dooche Weleen yookaan raadiyoon Jarmanii akka jedhetti bara 2010 irraa eegalee riippoortaroota 9 Maqalee, Baahirdaar, Dasee, Finfinnee, Hawaasa, Dirree Dhawaaf Asoosaatti babal'isuun gabaasa walabaa madaalawaa fi sirrii ta'e uummata Itoophiyaatiif dhiyeessaa turreerraa jedha. Haa ta'u malee abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa Dooche Weleef riippoortaroota yookaan gaazexeessitoota isaa seeraaf dambii Itoophiyaa cabsuuf naamusa ogummaa hin kabajne jechuun himatee
akka dhorke DW mirkaneesseera. Ibsi abbaa taayitaa kun eeyyama hojii gaazexeessitoota Deutsche Welle yeroodhaaf addaan kutuu malee qondaalli ibsa kana baasan uggurri kun hagamiif akka turu hin mirkaneessines jedhame. Deutsche Wellen dhimmicha irratti wayita ibsa kennu gaazexeessitoonni isaa guutummaatti hojiirraa dhorkamuu kana mormeera. Itoophiyaa irraa gabaasa dhiyeessuun daangeffamni nurra kaayame baay'ee nu yaaddeessaa jedhan Daayirektarri olaanaan DW Barbaraa Maasing. Sagaleen Ameerikaa addaan citu hordofee miidiyaaleen idil addunyaa Itoophiyaa irraa afaan Amaaraatiin hojjetan ammatti DW isa qofa ta'uu kan kaase Daayirektarri olaanaan miidiyaa kanaa lammiileen Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'amanis odeeffannoo bilisaatiif walaba ta'eef nutti hirkatanii itti fufaniiru jedhan. Miiltoowwan keenya hojii isaanii daangaa malee akka itti fufan guutummaatti mootummaa Itoophiyaa ni gaafannaa jedhan. Daayirektarri olaanaan miidiyaa kanaa Barbaraa Maasing. Deutsche Wellen afaan guuttatee miidiyaa haqaan tajaajilu ta'uu haa ibsu malee miidiyaan haga DW Oromoo irratti waraana kakaasaa ture Itoophiyaa keessa hin turre. Miidiyaan kun waggoota Itoophiyaa keessa turetti gabaasaalee hunda Baardaar irraa kallattiidhaan kan hojjetu yoo ta'u biyyattii keessatti haala hin baratamneen keessuma Oromiyaatti akka waan Amaarri dhumeetti deddeebiin gabaasa hojjechaa tureera. Gaazexeessitoonni isaa Baardaar taa'uun irra deddeebiin odeeffannoowwan sobaa dhimma Oromoof Amaaraa irratti hojjechaas turaniiru. DW gama biraatiin kallattiidhaan garee finxaaleeyyii Amaaraa faannoo waliin hariiroo akka qabu himamam. Gabaasa dhimma faannoo irratti hojjetu baay'ees irra dibuun beekamam. Karaa dheeraa deemuun kan hin barbaachifne yoo ta'u fakkeenyaaf DW guyyaadhuma ugguramuuf jiru sana guyyaa tokko dursee gabaasa ajjeechaa aanaa naannootti raawwatame kan gabaase yoo ta'u uummanni ajjeechaa sana faannoon akka isa irratti raawwate himatee ture. Ta'us ammoo miidiyaan DW jedhamuu fi raadiyoo Jarman ta'e kun faallaa isaa gabaasicha keessatti faannoon ajjeechicha akka hin raawwanneetti gabaase. Uummanni ajjeechaa sana faannoon akka irratti raawwate himate. DW garuu bakka uummanni faannootu nu ajjeese jedhu keessaa kutuun gabaasicha qilleensarra oolche. Kunis kallattiidhaan garee kanaaf miidiyaa kana jidduu hariiroon jabaan jiraachuu kan mirkaneessuudha jedhame. Oduu biraatiin Artist Lijiyaareet waggaa tokko osoo hin caalle yeroo lammaffaatiif hidhamuun dhaga'ame. Oduudhuma wal qabateen hundeessitoota Sinodoosii Oromiyaa keessaa tokko kan ta'an Abuna Gabriel bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatiin hidhaman. Hidhamuun abbaa kanaas marsaa lammaffaatiif jedhame. Haaluma kanaan waggaa dabre amantaa kiristaanaa arrabsuudhaan himatame mana hidhaa kan ture Lijiyaareet ammaas hidhaatti deebi'uun mirkanaa'eera. Hojiilee aartii hedduu keessatti hirmaachuudhaan guddoo kan beekamu Lijiyaareet kaleessa akka qabame himame. Tibbana lixa Oromiyaa kan ture Lijiyaareet kaleessa wayita Dambidolloo irraa gara jiddugaleessa Oromiyaatti deebi'u hidhaa seene. Akka odeeffannoon qoodame jedhutti Lijiyaareet yeroo ammaa Burraayyuutti poolisii Oromiyaatiin qabamee argama jedhame. Sababni hidhaa isaa qaama nageenyaatiin ammatti ibsamuu baatus wal dhibdee lafaa irraa waan madde ta'uu AGM odeeffateera. Lijiyaareet kutaalee magaalaa Shaggar keessatti lafa garaagaraa fudhachuun hojiilee hedduu akka irratti hojjetu amanama. Wal dhibdeen amma dhalate kun waa'ee dhuma lafaatiin kan wal qabatudha jedhame. Artist Lijiyaareetiif hidhaan kaleessaa kun haarawa kan hin taane yoo ta'u waggaa dabre sababa amantaa namaa arrabseef hidhame ji'ootaan booda hidhaarraa gadhiifame. Lijiyaareet bal'inaan aartii suuraa kaasuutiin kan beekamu yoo ta'u koomeedii hojjechuun illee miiliyoonota biratti fudhatama qabam. Sirbaas afaan Oromootiin hojjechuun ni beekamam. Magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddate Lijiyaareet namoota eenyummaa isaaniitti boonan keessaa tokko yoo ta'u warra eenyummaa isaa jibbu biratti garuu hin jaallatamu jedhame amanama. Hidhamuu isaa irratti haga yoonaatti qaamni deebii ilaate garuu hin jiru. Oduudhumaan wal qabateen hundeessitoota Sinodoosii Oromiyaa keessaa tokko kan ta'an Abuna Gabriel bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatiin hidhamuun dhaga'ame. Hidhamuun abbaa kanaas marsaa lammaffaatiif ta'uu isaati. Paappaasii kutaa lallaba Wallagga Lixaa Gimbii kan ta'an Abuna Gabriel onkololeessa 8/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa keessatti jeequmsa kaasuudhaaf yaalaa turan jechuun itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Koomishinar Araarsaa Mardaasaatiin hidhamuu maddeen dhimmicha dhiyeenya qaba wabeeffachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaaseera. Akka maddi miidiyaa kanaa jedhutti Abuna Gabriel erga Sinodoosii Oromiyaatiin kutaa lallaba Wallagga Lixaa Gimbiitti ramadamanii booda giddu lixiinsa mootummaatiin gara Finfinneetti deebi'anii hojii mana amantaa osoo ittiin deebi'in jireenyuma dhuunfaa isaanii jiraataa turanii jedhu. Haa ta'u malee qaamonni tokko tokko Abuna Gabriel dhiifama gaafachuu qaba jechuun dhiibbaa taasisaa akka turan himam. Abuna Gabriel mana jireenyaa isaanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraa
Burraayyuu bakka Ashawaa Meedaa jedhamu qabamuun achuma Burraayyuutti hidhamuu hima maddi miidiyaa kana. Onkololeessa 13/2018 mana murtiitti dhiyaachuu kan himu maddi miidiyaa kana Koomishinar Araarsaa Mardaasaatiin himanni Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa deemuudhaan jeequmsa kaasaa ture jedhu irratti banamuu hime. Abbaan seeraa namni kun maal balleesse jechuun abbaa alangaaf qorataa poolisii gaafannaan isaan lachuu nuti hin beeknu bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatu gubbaa irraa himate jechuun deebisaa akka argatan himameera. Beellamni itti aanu onkololeessa 21/2018 tti qabamu maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork mirkaneesseera. Oduu biraatiin Ameerikaa dabalatee biyyoonni 20 Somaaliilaandiif beekamtii kennuudhaaf qophaa'aa jiru jedhame. Waggaa 2 dura Itoophiyaa waliin waliigaltee mo'uu mallatteessuun ija addunyaa kan seente Somaaliilaandiif oduun gammachiisaan dhagahamuu isaati. Waggaa 30 ol akka biyyaatti of dandeessee maallaqaaf paaspoortii mataa isiitiin addunyaa gubbaatan deemtu Somaaliilaand erga waggaa dabre ija addunyaa seente beekamtii argachuudhaaf akka jirtu himameera. Waa'een beekamtii Somaaliilaand deddeebi'iidhaan kaafamu kan eegale erga biyyattiin Itoophiyaa waliin waliigaltee mo'uu mallatteessitee booda yoo ta'u, waliigalteen sunis Itoophiyaaf ulaa galaanaa kennu, gama biraatiin immoo Itoophiyaan biyya jalqaba Somaaliilaandiif beekamtii kennuudhaaf yaadde akka taate himamee ture. Haa ta'u malee waliigaltee sana booda gaanfa Afrikaatti muddamni guddaan kan dhalate yoo ta'u, Soomaaliyaan Itoophiyaan biyyatoo keessa seentee naannoo Somaaliilaand waliin waliigaltee balaa qabu mallatteessiteetti jechuun Itoophiyaa dura dhaabbattee wal dhibdeen Soomaaliyaa fi Itoophiyaa hammaate. Wal dhibdee sana hordofee muddamni hammaatee jennaan Itoophiyaan waliigaltee sana dhiisuun Soomaaliyaa waliin Ankaaraatti araaramuun waan yaadatamudha. Haa ta'u malee Itoophiyaan waliigaltee mo'uu dhiistus waa'een beekamtii Somaaliilaand kaafame sun addunyaa gubbaatti ijoo dubbii ta'uun Somaaliilaandiif karra saaqeera. Waa'een kana yeroo jabaatee odeeffamaa jirutti odeeffannoo haarawaa kaleessa Tel Aviv irraa dhaga'ameen immoo Ameerikaa, UK, Israa'el, UAE dabalatee biyyoonni 20 Somaaliilaandiif beekamtii kennuuf qophaa'aa jiru jedhame. Gabaasaalee guyyaa kaleessaa Israa'el irraa baheen Ameerikaan, Yuunaayitid Kingdamii fi Israa'el ofitti dabaluun biyyoota biroo 17 waliin ta'uun ji'oota dhufan keessatti Somaaliilaandiif beekamtii biyyummaa kennuuf waliigaltee sadarkaa dhumaarra geessetti jedhame. Akka maddeen dhimma kana beekan miituudhaaf yaada kennanitti taanaan Somaaliilaandiinis yeroo dhiyootti waliigaltee Abrahaamitti akka makamtu ibsame. Somaaliilaand amma duraas Israa'el irraa beekamtii argachuudhaaf yaalamee ture. Israa'el immoo buufata waraanaa Barbaraa irratti waraana isii gadi dhaabuu yaaddee akka turte deddeebiin gabaafameera. Kunis garee Huutii qolachuudhaaf Israa'el yaaddee waan turteedha jedhame. Ta'us ammoo Israa'el yakka waraanaa Gaazaa keessatti raawwachaa beekamtiin isin naaf kennituu fi galaana Barbaraa koo fayyadamuun ana hin fayyadu jechuun Somaaliilaandiin dhimmicha falmaa akka turte himame. Beekamtii jaalattuu Somaaliilaand waa'ee yakka waraanaa Gaazaatti raawwatamaa jiruutiin dhiphattee beekamtii isii ofirraa mulqaa turte jedhame. Amma garuu waa'ee ulaa galaanaa sanarratti Israa'el fi Somaaliilaand walii galuun isaanii ifa ta'uu baatus Israa'el illee biyyoota beekamtiif qophaa'an keessaatii jedhame. Kunis ammoo sababa waliigaltee Abrahaam kanatti Somaaliilaandiin makamuudhaaf hayyamteef akka ta'e himameera. Somaaliilaandiif ammaas ta'u tura beekamtiin kan kennamu taanaan shoorri Itoophiyaa olaanaadha jedhamee amanama.